Dorgommii liigii tokkoffaa Oromiyaa Ramaddiiffaa godina Dargee Lixaa magaalaa Cirootti geggeeffamaa jiruun qabxii hangammaatiin Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa qabxii 7 walitti qabachuun taphicha dursaa kan jirudha. Dorgommiin liigii tokkoffaa Oromiyaa Ramaddiiffaa godina Dargee Lixaa magaalaa Cirootti geggeeffamaa jiru itti fufee kan jiru yoo ta'u, oolmaa taphaa guyyaa sadaffaa isaatiinis taphoonni 3 geggeeffamanii kan jiranidha. Morkii taphaa guyyaa sadaffaa kanaanis Dadar 1-0 Galamsoo akkasuma Machaaraanis 1-0 bulchiinsa magaalaa Ciroo yoo injifatu Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa fi Awwadaa immoo galchii 1-1 qixa bahuudhaan qabxii qooddatanii jiru. Tapha bulchiinsa magaalaa Ciroo fi bulchiinsa magaalaa Macharaa gidduutti geggeeffameen immoo bulchiinsi magaalaa Ciroo taphattoota seeraan alaa hirmaachisuu isaatiin gareen bulchiinsa magaalaa Macharaa qabxii 3 fi goolii qulqulluu 3 akka argatu koreen dorgommii fi naamusa dorgommichaa murteesseera. Kilaabni kubbaa miilaa Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa taphoota 3 taphate keessaa 2 injifachuun tokkoon immoo qixa bahuudhaan qabxii 7 dorgommicha dursaa kan jiru yoo ta'u, Awwadaa qabxii 5 Macharaan qabxii 4 sadarkaa tokkoffaa fi sadaffaa kan qabatan yoo ta'an, bulchiinsi magaalaa Ciroo immoo taphoota 3 taphachuun sadanuu mo'amuun qabxii malee sadarkaa dhumaarratti kan argamudha.